fuune kabajamtoota hordoftoota chaanala YouTube Isaaq Ibrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siniin jedha arrallee akkuma taabneelii fi mata duree irratti argitan jechaadha. Loogoo miidhagaa baay'ee dinqisaa ta'e kan amma argaa jirtan kana haala ittiin hojjennu isinitti agarsiisa. Namoonni chaanala koo haaraa taatan subscribe gochuudhaan viidiyoo tana eegalaa isiniin jedha. Akkasumas like gochuun viidiyoo kan koo osoo naaf eegaltanii irra baay'ee jaalatamaadha jechaadha. Kanaaf loogoon akkamitti akka hojjetamu walumaan ilaalla jechuudha. Calqaba Pixel Lab keessan daawunlood godhattanii amma mee kallattumaan gara barnootaatti isin dabarsa. Tole kabajamtoota hordoftoota chaanala Isaaq Ibrahim amma kallattiin isinitti agarsiisa. Calqaba Pixel Lab keessan ni bantanii Pixel Lab namni hin beekne hin jiru applicationii kana ni bantanii jechuudha. Saayizii isaa ni filattanii kan thumbnail irra kaayattan jechaadha. Saayizii isaa kan thumbnail irra kaayattanii achi booda barreeffama qubee itti barreessan jechaadha. Qubee ittiin loogoo yookiin aartii ittiin hojjechuu barbaadan itti barreessanii nama fakkeenyaaf qubee I as biratti kataba jechaadha. Isa kaanii barreeffadha. Isa kana erga barreeffadhe jechuudha. Foontii isaa ni filadha. Kalarii isaa ni filadha. Kalarii gurraachaa fi foontii isaa kan barbaadan irra kaayatan jechuudha. Erga foontii isaa filattanii isa kana dablee qootanii koppii godhatan jechaadha. Gubbaa kanarratti kalarii erga filattanii kalarii gurraacha gootanii san booda koppii kaayedhu kan tuqxan jecha. Achi booda wal cinaa kaayattanii wal bira kaayattanii jecha. Erga haala kana wal bira kaayatanii gubbaa kana baan akka kiubii kana tuqxanii jechuudha. Gubbaa kanarratti iddoo mallattoo pilaasii gara isaanu jiru kana tuqxanii walii hiitan jechaadha. Walitti isinii hidhama kunoo amma walitti isinii hidhameera qubee lama walii hidhame jecha. Ammallee sheeppii finnee isaa roga arfee kanarra kaayanne jechaadha. Roga arfee kanarra kennee jechuudha. Saayizii isaa erga roga arfee irra kennee jechuudha. Sarara qaxxaamuraa kanaan ni qaxxaamursiifne jechuudha. Akkana as qaxxaamursiifnee irra kaana jechaadha. Kana sirreeffattanii jechuudha. Suutaan nama isinitti agarsiisu waan barbaade jechaadha. Isa kana dheereffattanii haala kanaan irra kaayattanii isa kana kalarii gurraacha gootanii saayizii isaa ni filattan jechaadha. Kunoo kalarii gurraacha ni gootanii saayizii isaa filattan jecha. Kunoo haala kanaan qaxxaamura teessiftan jechuudha. Kalarii gurraacha gootanii amma gubbaa kanarra iddoo mallattoo akka kiubii kana tuqxanii jechuudha. Bakka nama tuqu kana tuqxanii walii hiitan jechaadha. Ammallee walitti hiitanii kunoo bakka kana tuqxanii walii hiitan jecha. Bakka nama qalama diimaan isin agarsiise kana jalqaba duuba deebitanii bakka kana tuqxanii bakka kiubii erga tuqxanii as tuqxanii san booda select gootanii lamaan isaa achi booda walitti hiitanii jechuudha. Achi booda bakka kana tuqxanii walitti isinii hidhama lamaan isaa sadiin isaatu jechuudha. Amma tokko taheeraa walitti hidhame jecha. Amma kun walitti naaf hidhame sadiin isaatu bakka tokko jira jechuudha. Amma sheeppii biraa fida jechuudha. Sheeppii biraa ni fida. Sheeppii ittiin muru tokko ni fida jecha. Sheeppii kana as bira kaayadha jechuudha. Sarara qaxxaamuraa kana qixxeetti muruudhaaf jechuudha. Jidduu isaatti muruudhaaf haala kana wal qixxeeffadha. Isa kana wal qixxeeffadha. Kunoo haala kanarra kaa'e jechuudha. Garuu isa qubee duraa gurraacha san sadiin san koppii godhattanii jechuudha. Isa tokko iddoo mallattoo ijaa kana tuqsitanii ni dhoksitanii isa tokko ni dhiiftan jechuudha. Booda waan murtaniif jalaaf irratti bakka lamatti adda murtu jechuudha. San booda isa adii kanaa fi gurraacha kana walitti hiitan jechaadha. Ammallee erga walii hiitan jechuudha. Erase color ka jedhu bira dhaqxanii erase color ka jedhu irraa yoo tuqtan irraa isinii cita jechaadha. Walitti hiitan jechaadha. Erase color ka jedhu barbaadan amma akkana kunoo erase colorii kana yoo tuqtan haala kanaan adiin sun irraa murame jechuudha. Haala kanaan isinii hafa. Inni kun amma ka ijaa akka dhoksine san isa kana dhoksine isa kana ka duraa san immoo hin dhoksinu bakka mallattoo ijaa kana tuqne dura dhoksine san inni kun ka amma dhoksine ka lammataa kun immoo ka dura dhoksine jecha. Isan akka dhokanne gootu as baheera kunoo. Isa kana akkana siffattanii isa dura gubbaan murtanii amma immoo isa kana immoo jalaan murtan jecha. Jalatti hambistan jechuu isa duraa gubbaa irratti hambistanii amma saayizii kana filattanii jechuudha. Kalarii alii kana filattanii jala isaatiin keettan jechaadha. Kunoo qixxeetti murtan jechuu sarara qaxxaamuraa kana walakkaa isaatti murtan jecha. Walakkaa isaatti murtanii gara lachittuu bakka lamatti adda cite jechuu. Achi booda waliif fiddanii kana walii hiitan jecha. Amma achi booda erase colorii bira dhaftan ammallee
irraa murtan jechaadha. Erga select gootanii lameen isaa erga select gootanii irraa murame kunoo kallattii lachuu ni qabna. Isa dura ijaan dhoksine san jechuudha. Amma ni mul'isna kunoo lachuu kun gara gadiitiin kun gara oliitiin murame jecha. Amma waliif finnaa wal bira keenya jechaadha. Directii akkana finnee walitti siiksine jechuudha. Asin haala isiniin tolu suuta mijeeffattanii ani qubee Isaaq Ibraahim waan jedhuu fi maqaa kiyyaan godhe isin qubee barbaaddanii fi waan barbaadaniif haala barbaadaniitti gochuu dandeessa jechaadha. Achi booda haala kanaan ta'e san booda ammallee sheeppii filadha. Sheeppii kana filadha jechuudha. Mallattoolee gurraacha kanarratti baay'ee xiqqeesse 0 irra deebisa jechuudha. Isa gubbaa kanaa fi ka amma 0 irra deebise kana immoo walittidha. Isa gubbaa irraatii fi ka amma irra fide kana walittidha jechuudha. Kunoo walitti naaf hidhamee walii hidhee jecha ammallee sheeppii filadha. Ka jalaatii fi isa amma 0 godhu kana walitti hidha jechuudha. Sheeppii filadha. Achi booda kalarii isaa rakkoon qabu yookiin gurraacha godhuu ni danda'a jechaadha. Achi booda ka jalaa irra dura kan olaaluu irra kenne amma immoo kan jalaa kana irra keenya jechuudha. Sirriitti na hordofnaan baay'ee salphaadha. Achi booda haala kanaan isa jalaatii fi kan ammaa kana walitti hidhama immoo kunoo isa jalaatii fi kan ammaa kana kan gara gadii kanaa fi kan calqaba irra jiru ta'a jechuu. Kanaafuu kan walii hidhuu qabnu walitti hidhina. Achi booda okee jennaanii jecha. San booda amma lamaan isaatu kunniin lama walitti hin hidhamne garuu kan walii hidhame sanni maal gootan jechaadha. Texture ka jedhu kana bira dhuftaniiti tokko ni hiitan jechuu mallattoo qulfii yookiin mallattoo furtuu san cuqaastanii jechuudha. Tokko keessaa ni hiitan jecha gubbaa kanarratti. Amma texture ka jedhu bira dhaqxanii texture kan gaalarii gara gaalarii isin fudhata jechuu. Tokkochoo filattan qaama murtan kana keessaa tokko filattanii texture bira dhaqxanii achi booda texture sanii kan amma goldii fakkaatu kana filadhaan isin ka barbaadan kalarii ta'uu danda'a. Kun waan kana filadhee jechaadha. Isa kana enable godhaa. Achi booda kana asumatti mallattoo qulfiitti godhe isa kan qulfii irraa bana jecha. Akkana laan sosochoonee fi kun waan biraatiif miti. Qulfiin kun akka walii gadi hin deddeemneef faayidaan isaa guddaan jechuudha. Amma ka jalaa kana texture filadha. Ka jalaa kana tuqee jechaadha. Ka jalaa gurraacha kana jecha irra jira amma jechuudha. Editingii ka godhaaru ka jalaa kana amma isa texture isaa filadha. Silverii haa filadhu mee fakkeenyaaf isin ka barbaadan backgroundii Google irraa daawunlood godhachuu dandeessan rakkoo hin qabu. Achi booda haala kanaan filattanii san booda ni sirreeffattanii wal bira kaayattan jechuu. Achi booda immoo gubbaa kana mallattoo akka cubii kana tuqxanii jechuudha. Walitti hiitan jecha amma walitti hiitanii lameen isaa walitti isiniif hidhama jechuudha. Ni agartuu akkamitti akka walitti hidhamu. As bakka kana tuqxanii select gootan lamaan isaa filattan achi booda confirm gootan jechuudha. Okay goota walii hidhamee ni sosocho'aa jechuudha. Amma walitti hidhamee waan jiruuf kunoo sosocho'aa jechaadha. Achi booda akkana gadi siqnee imboos ka jedhu kana tuqna. Kunoo imboosii dhumarra ka jedhu kana yoo tuqnu haala kanaan nuu fida. Isa light angle kana digirii 90 ka jedhu kana olii gad sosochoosanii haala isinii bareeduu fi haala isinii miidhagu irra kaayachuun mirga qabdan jechuudha ni dandeessanii. Imboosii kan erga filattan akka feetanitti sosochoostanii akka isinii bareedutti irra kaachuu dandeessan jechuudha. Angle isaa jira, intensity, ambient light, specular hardness ka jedhu jira, bevel ka jedhu jira. Isin akka barbaadanii sosochoostanii naaf miidhagaadha naaf gaarii ka jettan irra kaayyattan jechaadha. Haala kanaan irra kaayattanii okay jettanii yoo barbaadan yookiin ni dhiistan yookiin irraa balleessituu mirga qabdan jechuudha. Okay jettanii achi booda bakka amma isinitti agarsiisu kana jechaadha. Jala kana iddoo waan akka koppii tana ta'amma qalama diimaan irra maree isinitti agarsiisu tana tuqxan jecha. Bakka kana tuqxanii jechuudha. Background isaa filattan jecha. Achi booda from gallery ka jedhu bira dhaqxanii background isaa gallery keessan keessaa isin filachiisa ni filattan jechaadha. Kunoo an background isa kana filadhaa isin ka barbaadan filachuu dandeessan jechuudha. Description box keessa isinii ka barbaadan download godhattanii yookiin immoo suuraa barbaadan kaa'uu dandeessan. Achi booda haala kanaan fiddan jechuudha. Kana size isaa amma ni xiqqeessan jechuudha. Impose ka jedhu kana waan tuqtaniif size isaa ni xiqqeessanii kunoo haala kanaan isinii ta'a jechuudha. Haala kanaan erga isinii dhufee amma maqaa itti barreessuu dandeessanii akkasuma underline gochuu dandeessan jechuudha. Jala isaatitti underline gootanii wanni jala isaa sarartanii ni jiraata jechuudha. Achi booda sarara kana ni qal'ifattan jechuudha. Underline gootanii sarara kana ni qal'ifattu.
kunoo haala kanaan jalatti maqaa barreessitan jechuudha. Teeksterii kanaafis addatti ni filattu jechuudha. Teeksterii kan barbaadan filattanii irra kaayyattan jechuudha. Homaa rakkoo hin qabu jechuudha. Teeksterii diimaa kana filadhaa fakkeenya. Kunoo haala kanaan jechuudha. Diimaa kana filadheera. Achi booda barreeffama filadhaa jechuudha. Barreeffama maqaa kan koo Isaaq Ibraahim jedhee irratti katabadhaa, irratti barreeffadha jecha. Kanneen erga hidhee booda akkan sosochoone mallattoo furtu. Mallattoon qulfii sun faayidaan isii akkas hin jalaan sosochoone isiniif hiiti jechaadha. Isa kana imboos kan gootan kana enable gootanii haala kanaan jechaadha. Achi booda barreeffama itti dabaltanii maqaa isiniin jedhe san kan maqaa keessanii kan chaanala keessanii jechuudha. Nama maqaa kiyyaan barreessa. Kunoo Isaaq Ibraahim jedhee galmeeffadheera jechaadha amma. Achi booda foontii isaan ni filattan jecha. Kalarii soo barbaadan kan barbaadan irra kaawwattanii achi booda teeksterii akkuma isa duraa sanatti filattan jecha. Teeksterii kana kan barbaadan gooldi irra kaachuu dandeessan, silvarii akkasuma baakgiraawundiiwwan baay'ee mimmiidhagoo ta'an hedduu jiru jechuu kan barbaadan filattanii irra kaayyattan jecha. Ana diimaa kana filadhu. Kunoo teeksterii kana isa kanan filadhe jechaadha. Achi booda imboos ka jedhu kana kilik godha jechaadha. Saayizii isaa xiqqeessa jechuudha akkanaaf miidhaguuf. Kunoo haala kanaan jechaadha. Isin haala isinii mimmiidhaguun barreeffachuu dandeessanii hojjetachuu dandeessan jechaadha. Noormaaliin adeemsaa fi meetodii isaa isinitti agarsiisuuf suutan malee jechuudha. Isintu guuttate jechuu ofii keessanii homaa rakkina hin qabu jechuudha. Kun haala kanaan itti fayyadamtanii gubbaa kana tuqxanii san booda seevii gootan jechuudha. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata xumureera. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakatuh.